Rakkina siyaasaa biyya keessa jiru walqabatee mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa guutuu biyyummaa keessatti ji'a 6 turu baaseera. Labsichi ammam seera qabeessa? Heerri biyyattii mootummaan akka tarkaanfii akkanaa fudhatu in eeyyamaa? Dhimma kana irratti waa'illi keenya namoo daandii pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Oromiyaa kan turan obbo Tashaalee Abarraa wajjiniin marii taasisee jira. Obbo Tashaaleen yeroo ammaa biyya Ingiliz keessatti dhaabbata seeraa Ankar Soolisiitar jedhamuu fi gorsaa siyaasaa ta'anii hojjetu. Mariin isaanii kunooti. Obbo Tashaalee, mootummaan Itoophiyaa dheengaddaa labsii yeroo atattamaa baasee jira. Labsiin kun akka heera biyyattiitti mootummaan labsamuun akkamitti ilaalama? Akka seeraatti yookiin akka heeraatti mootummaan kaabineen muummichi ministeeraa labsii akkana baasuuf mirga qaba. Garuu qabiyyeensaa maaliidhaa isa jiru kan shakkisiisaaf rakkisaa ta'u jechuudha. Qabiyyeensaa kan shakkisiisaa yookaan yaaddessaa ta'a jettanii yaaddan maaliin? Tokkoffaa akkuma waliigalaatti yoo ilaaltu tokko bifa seeraan qabu. Integriitii sovereenitii biyyattii tiksuuf jedhanii wanti isaan dudduubbee godhanii kaasanii mootummaan akkatti aangoo qabate wajjinii wal qabate mootummaan sun biyya tiksuuf jedhanii wanti baasu tokkoffaa labsii kana rakkoo keessa galche. Maandeetii gaariin qabu jechuudha mootummaan sun. Gambiraatiin qabiyyeensaa keessa galtee yoo ilaaltu baay'ee si rifachiisa waan nama rifachiisu keessa fakkeenyaaf manni murtiin hojjetu jira. Manni murtii ovarsaayitii kamiyyuu hin qabaatu hojii qaamota labsii atattamaa kana hojiirra oolchuuf socho'an kan akka humna waraanaa kan akka warra humna intelijeensii hunda isaanii akkasumas immoo mootummaa wajjin walii galanii warra hojjechuu fedhan hunda isaanii mobilaayiz sochoosuuf hawwii qaba of keessaa dokumentii kana gulaaltu. Manni murtii heera keessatti manni murtii yeroo labsii yeroo atattamaa hojjechuudhaaf aboo qabaa heera Itoophiyaa keessatti jechuu kooti. Manni murtiin hojjetu jechuun sirrii miti jechuu akkamitti nama dandeessisa? Manni murtii hin hojjetu wanti jedhamu hin jiru. Labsii atattamaa mirgoota suspend godha labsii. Mirgoonni akkasii kan heera keessatti tikfaman sababa kanaan suspend ta'aniiru. Yaa kanaaf akka seeraatti shakkine jennaan shakkii xinnaatiin nama qabuu dandeenya. Kan fakkeenyaaf sa'aatii 24 keessatti mana murtiitti dhiisuun ni mala ta'afaa jechuu dandeessa. Garuu manni murtii ovarsaayitiin qabu manni murtii gochaa qaama raawwachiiftuu qaama humna waraanaa kana hojii kanarratti bobba'an tasuma kanarratti ovarsaayitiin qabu wanti jedhamu hin jiru kun heeraan aladha. Gambiraa kanarra darbee waan hin jiru humna waraanaatiin kan hoogganamaa difeensa ministeeriitiin hoogganamaa wanti kuni san keessatti mootummaa naannoolee ittisuu uguruu danda'a. Kun baay'ee biyyattii tiksuu ta'an ta'in calma jettee konteensa qabiyyee isaa olaaltu biyya diiguu of keessaa qaba jechuudha. Maaliif biyyattiin kun fedhii saboota sablammoota biyyattii keessa jiranidha kan ijaarame. Garuu obbo Tashaalee kun mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa yeroo rakkoon atattamaa akkasii dhufu fakkeenyaaf riphxee loltoonni kan adda bilisummaa uummata Tigraay akkasumas immoo riphxee loltoonni waraana bilisummaa Oromoo yeroo dhiyaataa jiran kanatti akka mootummaatti mootummaan filatameedhaan jedhee dubbata yoo xiqqaate mootummaan kun kanaaf heerri diigamuudhaa fi aangoon mootummaa kanaas fudhatamuudhaaf jedhee akka mootummaa federaalaatti kan naannolees kaanis aangoo isaanii murtaa'aa taasisuu danda'a moo hin danda'u akka seeraatti? Aangoo isaanii murtaawaa taasisuu danda'a garuu mootummaan istiraakcharii isaa jijjiirra jedha wanti kun mootummaa kana akka barbaachisummaa isaatti istiraakcharii isaa kana jijjiiruu danda'ama jedha waan baay'ee hamaadha baay'ee sana qofaa miti labsii kana olaaltu meeshaa waraanaa qabatee uummanni mootummaa wajjiniin tumsee akka waraana kana keessatti bobba'u insaayid nagaa tiksuuf jecha waan nagaa booressu keessatti argita jechuudha. Yeroo ammaa kana mootummaan Yuunaayitid Isteetsi dhimma kana gidduu seenee karaatti nagaan bu'u waan falaa jiru fakkaata. Fakkeenyaaf ergamaan addaa kan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Feltman gara Itoophiyaatti akka imalanitti kan oduurraa dhaga'amaa jiru. Labsiin yeroo atattamaa labsamuun kun wal waraansicha gara fuulduraatti ariifannaadhaan deemaa jiru kana yeroofillee ta'u dhaabee akka mariidhaaf qaawwaan banamu gochuu irratti ammam qooda qabaachuu danda'a. Mariidhaaf qaawwaa banuu kan danda'u Feltman deemuu isaas miti labsii kanas miti. Labsiin kun waa tokkoyyuu jijjiiruu
natti fakkaatu. Sanarra darbee natti fakkaata warra oppositionii amma dhaabota maqaa isaanii ooftirraas yogguu laallu yogguu dhageenyu waan isaan jedhan sanarra dabarreerraa yaada jedhamu jechaadha kan jiru. Heerri kun otoo jiruutii lolatti seename. Heerri kun otoo jiruutii ileeshinii TPLF haquutti seename heera cabsameeti jechuudha. Amma heera sana difendi godhaa kan jiru. Tokkummaa biyyaa tiksaa kan jiru TPLF fakkaata. Maaliif wanti isaan jedhaa jiran heera kana tiksinaa kan jiru. Mootummaanis heera tiksaan jiraadha kan inni jedhu. Inni gam lamaaniyyuu heera tiksuuf jedhanii dubbatu. Mootummaanis heera tiksuufan isaan irratti tarkaanfii fudhadha jedhee akka shororkeessotaatti ramadee jira. Gam lamaanuu jira jechuu kooti. Kana keessatti garuu labsiin yeroo hatattamaa kun labsamuunsaa amma tokko haala ariifannaadhaan gama mootummaanis haa ta'u gama warra mormaniitiin fuuldura deemaa jiru kanaaf yeroo gabaabaaf dhaabee mariif qaawwaa banuu danda'amoo hin danda'u. Ani wanti kun natti fakkaatu karaa kaabaa kun amma Shawaaroobisitti gad dhufaa jira humni TPLF Oromiyaa keessa kun Shawaa keessa dabalatee bakka adda addaatti abaa'uu mul'achaa jiraachuunsa bakka adda addaa tola jiraachuu isaanii BBC'n iyyuu gabaasaa jira. Haala kana keessatti labsiidhaan otoo hin ta'iin mootummaan humna waraanaa mooraa isaatti deebisanii kana booda teenya haasa'uu qabna jedhanii dhaabota akka abaa'oo fa'aa warra mana hidhaa jiran warra nagaadhaan biyyattiitti galanii mootummaan hidhaatti galche warra OFC fa'aa hooggantoota isaanii akkasumas immoo humna waboo fi TPLF kana waamanii waliin taa'anii marii karaa sabanudha. Garummoo ibsa hooggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay dubbatan deddeebi'ee gidduu kana kan dhaga'amaa jiru hooggansi waraana bilisummaa Oromoos gara Finfinneetti deemaa jirra mootummaan mariidhaaf carraa jiru cufee jira gatii kanaaf amma furmaanni jiru lolatti fuufnee mootummaa kana taayitaarraa buusuudha jedhanii dubbataa jiru yeroo kanatti mootummaan sana dhaabuu fi yeroodha maaliif utuu isaan deemnee mootummaa kana humnaan buusna jechaa jiranii mootummaan akkamitti lola dhaabee waraana gasheera jedhee dubbachuu danda'a. Haala biraatu jiru. Kana kan godhuufi oguma akkasii jetti warra Tigraayis Oromiyaa keessaa itti gaafatamtoonni olaas ammaan kana waraana dhaabuu otoo hin ta'iin xumuratti gochuudha. Mootummaa kana mootummaan guutuutti aangoo irraa maqsuudha. Kan jedhu daddabalanii kaasaniiru. Kana nan hubadha akkuma jettu. Anis dhaggeeffadheera. Garuu mooraatti waraana deebisuun furmaata guddaa fiduu danda'a. Mootummaan dhaabee fi warri deeman kun gara fuulduraatti deemuun isaanii dhaabatu taanaan akkamitti nagaa buusuu danda'a? Ani akkasitti amanu approachii mootummaatti badaadha fokkataadha malee otoo mootummaan Abiy isuma cinaa kan jiran gadi bahanii warra hidhaa keessa jiran kan akka Daawud fa'aa kan akka Jawaar fa'aa kan akka Baqqalaa Garbaa fa'aa hidhamtoota Koloneel Gammachuu fa'aa warra ABO kana warra OFC kana baasanii good wiilii wayii argisiisanii wanti waraanaa hin dhaabbatu kan jedhu natti mul'atu. Pireezidaantii mana murtii waliigalaa Oromiyaa duraanii fi gorsaa seeraa obbo Tashaalee Abarraa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha. Isinillee galtooma jedha kanaan akkasaniif. Sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban darbee magaala Finfinnee keessatti jiraattonni kumaatamaan lakkaawamanu hiriira ba'uudhaan dhiibbaa biyyoottan alaa tokko tokkoo fi miidiyaan Itoophiyaa irratti taasisaa jiran balaaleffataniiru. Deeggarsa humna ittisa biyyaatiif qabanis agarsiisaniiru. Tsahaay Daamxoo hiriiricha hordofuudhaan gabaasa itti aanu qindeessiteetti. Hiriira kanarratti barreeffamaanis sagaleedhaan dhaadannoowwan dhagahamaa turan biyyi keenya hin diigamtu dhaabbileen idila addunyaa giddugalummaa dhimma biyya keenyaa keessaa harkaa baafatan miidiyaaleen idila addunyaa odeeffannoo sobaa raabsuu fi maxxansuudhaan biyya keenya diiguurraa ofaa qusatan kan jedhuu fi kanneen biroo dhagahamaa turaniiru. Hiriira kanarratti kan hirmaatan jiraataan magaalaa Finfinnee obbo Biraanuu Shugguxee hiriira kana kan hirmaachuuf dhufan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuuf akka ta'e ibsani. Ani qaamni kiyya hirruudha jedhee kanarraa hin hafu. Gantuu boroo asitti nu ajjeesuuf dhufu dura hiriiruu dadhabu dudduuba goree loleen du'a. Gartuu gana 27 addaan nu baasee mirga keenya sarbee humnaan nu bitaa tureef carraa hin kennuun jedha. Addee Shiyaas Faa'uu gama isaaniin gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay gocha suukanneessaa naannoo Amaaraaf Affaar irratti dalage balaaleffachuudhaaf dirree masqalaatti akka argaman ibsanii jiru.
ኮምቦልቻ በተደረገው ድርጊት እኛ ጋርም እንዳይመጣ gochaan dasee fi kombolchaatti raawwatame akka nu bira hin qaqqabne balaaleffachuu fi uummata daseef ammoo aantummaa keenya mul'isuudhaaf dhufne. Waggaa tokko kan lakkoofse lolli naannoo Tigraayitti eegalame babal'atee naannoo Affaarii fi Amaaraa keessatti adeemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan kan moggaase gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka ga'eetti injifannoo argachaa akka jiru ibsuun kanaan booda mari'achuudhaaf fedhii akka hin qabnee fi humnaan mootummaa aangoorraa buusuuf akka imalaa jiru karaa dubbii himaa isaa ibsaa tureera. Gama biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa shororkeessummaadhaan kan moggaaseef shanee jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jechuun kan of waamu garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin wal ta'uudhaan qindaa'anii mootummaa Itoophiyaa aangoorraa buusuuf hojjechaa kan jiran ta'uu karaa dubbii himaa isaanii biyya alaa jiraniin ibsanii turani. Ibsa kanneen walitti qindeessuudhaan miidiyaaleen idila addunyaa gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi shaneen gara magaalaa Finfinneetti imalaa jiru jechuun guyyoota muraasaan dura gabaasaa turan. Hiriira guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti jiraattota magaalattiin gaggeeffameen yaadota kanneenii fi tibbana kan miidiyaalee idil addunyaatiin tamsa'aa turan kan balaaleffatu ture. Hiriira kanarratti kan argamte shamarree Aayishaa Mohaammed Ameerikaan seeraan ala dhimmoota Itoophiyaa keessa harka galfatteetti jechuun ibsite. Juntaawaayin yaa hullu hizb እየጨፈጨ humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay uummata sana hunda yeroo inni fidee dhufu mootummaan Ameerikaa callisee ture. Amma immoo gareen kun karaa hafuura baafatu yeroo dhabu waliigaltee dhukaasa dhaabuu jechuun isaaniif tumsa. Hanga har'aa eessa ture mootummaan Ameerikaa jette shamarree Aayishaan. Gama biraatiin Ameerikaan gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay daseef kombolchaa to'achuun isaa kaaba Itoophiyaatti sarbamuu mirga namoomaa daran akka dheeressu sodaachuu ishee eertee turte. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan karaa fuula Tiwiiterii isaanii dheengadda akka barreessanitti qaamni lola keessatti hirmaachaa jiru kamiyyuu haalduree tokko malee dhukaasa akka dhaabanii fi gara mariitti akka dhufan gaafatanii turan. Dabalataanis hooggantoonni Afrikaa qaamni lola keessa jiru hunduu gara mariitti akka dhufaniif gaafataniiru. Gama biraatiin immoo gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa guutummaa guututti yoo hin baane haleellaa naannolee kanatti raawwachaa jiru yoo guutummaatti hin dhiisne mariin kamiyyuu gaggeeffamuu akka hin dandeenye qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa tibbana ibsanii jiru. Hiriira kaleessaa irratti haasawaa kan taasisan kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee gabaasaaleen tibbana Finfinneen marsamteetti jechuun bahan soba jechuudhaan ibsaniiru. Har'a immoo uummata keenya shororkeessuudhaaf keessumaa immoo uummata Finfinnee shororkeessuudhaaf Finfinnee marfamteetti nuun jedhu. Finfinneen kan marfamte uummata isheetiini. Uummata nagaa ishii tiksuuni. Kan isaan hawwan hin milkaa'u. Ijoollee Adwaa ta'uu keenya dagatanii agwaadhaan nu doorsisuu yaalanii. Adwaan bilisummaadha. Agwaan ammoo deeggarsa. Deeggarsiif liqiin kan bilisummaa keenya sarbu yoo ta'e hin barbaannu hiyyummaa keenya qabannee hojjenna jedhan. Gama biraatiin hiriira kanarratti sirba akka sirbuuf kan affeerame weellisaa Taarikuu Gaangiskee sirba isaa Dishtaaginaa jedhamuun kan beekamu akka aadaatti araarri abuu jaarsoliin araaraaf haa ka'an jechuudhaan ergaa dabarseera. Mana amantaatti abbootiin amantaa yeroo nu barsiisan yoo hin baranne sirbi nu barsiisu maaltu jira jedheen faarfadha. Yeroo hunda gurraacha uffachuun nurraa miidhagu nu haa ga'u gurraacha uffachuun nu gaha gurri keenya nu dhiigeera. Eenyu dhufee nutti dubbata. Kanaaf dargaggeessi hin deemin jaarsoliin dhagaa mataatti baatanii marga harkatti qabatanii haa deemanu jedhe Taarikuun. Waltajjii irratti kallattii baha biyyattii naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa fi naannoo Hararii magaalaa Harariitti akkasumas Beenshaangul Gumuz naannoo Kibbaa fi naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti hiriirri wal fakkaatuu fi kaayyoo tokko qabu gaggeeffameera. Gabaasa